Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun torbanitti tokko SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE irraa qophaa'ee isin bira kan ga'u qophii keenya Argaa Shinniigaa Tibbanaati. Qophiin keenya Argaa Shinniigaa Tibbanaa guyyaa har'aas mata duree tokko mil'ateeti jira. Mata dureen Argaa Shinniigaa Tibbanaa mil'uusaa keessa seene qoqqobbii yookaanis immoo uggura Facebook waraana bilisummaa Oromoo irra kaa'ee fi akkasuma sardama mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa keessa jiru. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin turu an Oliifan Margaati. Haga xumuraatti nu waliin tura. Egaan daawwattoota keenya akkuman jalqabarraatii kaasee ture waraanni bilisummaa Oromoo dhaabbata Facebookiin maaliif ugguran? Yookaanis immoo danqaan yookaan dhorkaan maaliif irra kaa'ame? Akkasuma mootummaan Itoophiyaa kan Abiy Ahmediin durfamu yeroo amma sardama akkamii keessa jira? Ugguramuu waraana bilisummaa Oromoo Facebook irraaf akkasuma sardamni mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa Bilxiginnaa eessatti wal qabata? Yookaan bakka kamitti wal ilaallata? Argaa Shinniigaa Tibbanaa gaaffiiwwan kana lamaan walitti fidee deebii barbaachisu itti laata. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana sabasaaf qabsaa'u yookaan sabasaaf dhaabatedha. Waraanni bilisummaa Oromoo acuuccaa saba Oromoorra jaarraa oliif ga'aa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan sabni Oromoo akka sabaatti mirgi isaa kabajamee hiree ofii murteeffatee jiraachuu qaba jedhee waan itti amaneef barkurnee afur fuula dura qabsoo hidhannoo eegale. Qabsoo hidhannoo eegale kanaanis mirga saboota kaanii sarbuu yookaan mirga saboota kaanii cabsuu utuu hin taane mirga Oromoo kabachiisuu qofaa irratti xiyyeeffachuudhaan qabsootti ka jiru. Kanumaan wal qabsiisee yeroo garaa garaatti waraanni bilisummaa Oromoo bu'aa bayii hedduu keessa darbe. Waraanni bilisummaa Oromoo bu'aa bayii keessa darbe kana keessatti hanga guyyaa irraa maqaballeessii yookaanis immoo maqaa gurraachessuudhaaf kan itti dhoobamurraan kan hafe saboota kaan yookaan saba Oromoo irraa adda kan ta'an guyyaa tokko lolee yookaan waraane yookaanis immoo miidhaa irraa geessisee hin beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo saba Oromoof mirga isaatiif kanneen waraana bilisummaa Oromoo irratti qabsaan loluudhaaf kan bosona seenedha malee siviilii saba harka qullaa saba akkuma saba Oromoo naannoo isaa jiran yeroo tokkoof iyyuu miidhe yookaan tuqee eegumsa barbaachisu yoo godheef irraa kan hafe. Haa ta'uti qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessu yeroodhaa gara yerootti finiina jabaachaaf akkasuma sirnoota dhufanii darbaniif mata dhukkubbii waan ta'eef sirnoonni dhufaa darban kan afaan qawweetiin Itoophiyaa hoogganaa turan har'as hoogganaa jiran waraana bilisummaa Oromootti diina ta'an. Sababni isaa sirnoonni dhufaa darbaa haga irraa Itoophiyaa hoogganaa jiran Oromoof diina waan ta'aniif waraana bilisummaa Oromoofis diina ta'an. Sababni isaa waraanni bilisummaa Oromoo kan keessaa ba'e uummata Oromooti. Kan keessa jiraatu uummata Oromooti. Kan waliin qabsaa'us uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfaatti yookaan qofaasaa waan godhu tokko iyyuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama shororkeessaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama saba kaan shororkeessee ajjeesu yookaan miidhuudha yookaan sabuma Oromoollee shororkeessu yookaan miidhuudha. Waaw. Waraanni bilisummaa Oromoo gareewwan kanneen akka ISIS, Boko Haramiif kanneen biroorraa wanti adda isa taasisu mirga sabasaaf qabsaa'u. Gareeleen kun garee finciltootaa jedhamanii hawaamaman iyyuu malee waraanni bilisummaa Oromoo waraana dhugaaf mirga sabasaa qofaaf qabsaa'aa jiruudha malee waraan sabar akkasumas sablammootarraan dararaagaa ajjeesaa miidhaa jiru miti. Haa ta'uti
sirni qawweedhaan aangoorra jiru. Sirni qawweedhaan bulchiinsa geggeessu kan akka bulchiinsa mootummaa Abiyyi Ahmed yookaan mootummaa Bilxiginnaa daba uummata irratti raawwataa jiru. Ajjecha duguggaa sanyii uummata irratti raawwataa jiru. Garagalchiisaa isa ofii balleesse waraana bilisummaa Oromooti kana godha jechuun qabatama waan uummanni beeku, waan hawaasni beeku waraana bilisummaa Oromootti qabuudhaan akkasuma waraana bilisummaa Oromootti maquudhaan waraana bilisummaa Oromoo maqaa gurraacheessaaf cilaatteessaa jira. Egaa kun tooftaattiin yeroo hundumaa sirnoonni dhufaa darban biyyatti impaayera Itoophiyaa jedhamtu kan itti hoogganaa turanidha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa beela'ee dheebote rakkoo ulfaataa argee samiirraa xiyyaara boombii gaditti roobsu akkasuma summii gaditti roobsu akkasuma konkolaataawwan jajjaboo waraanaa garaagaraan hordofamee kanneen biyya keessaa biyya alaa ta'aniin yeroo hundumaa adamfamaa kan inni qabsaa'aa jiruuf mirga sabasaaf malee daba yookaan hammeenya biraa saboota biraa akkasuma saba isaa irratti raawwachuufis miti. Haa ta'utii garuu har'a dhaabbanni Facebook jennee waamnu waraana bilisummaa Oromoon kan wal qabatu obbaan tokko yookaan postiin tokko fuula Facebook irratti akka hin taane akkasuma gareen isa leellisanis ta'e waraana isaa tumsan fuula Facebook irratti homaa dhoobuu akka hin dandeenyeef ugguruu beeksise. Dhaabbanni Facebook waraana bilisummaa Oromoo kan jaalmarroo dirribaa yookaanis immoo kumsaa dirribaan hoogganamu nan beeka akkasumas kumsaa dirribaa nan beekaa jedheeti jira. Dhaabbanni Facebook kumsaa dirribaa yookaan jaalmarroo dirribaa akkamiin beeke? Eenyutus isa beeksise? Yeroo isa beeksisan akkamitti isa beeksisan kan jedhu dubbii ijoo Argaa Shinniigaati. Waraana bilisummaa Oromoo yeroo beeksisan dhaabbanni guddichi Facebook yookaan miidiyaa hawaasummaa guddichi addunyaa kun yeroo waraana bilisummaa Oromoo beeke kanumarra Bilxiginnaan dubbattu kanumarra Abiyyi Ahmed fa'aa haasa'an akkasuma deeggartoonni gareen Abiyyi Ahmed haasa'an akkasuma maqaa waraana bilisummaa Oromoo kana kanneen hin jaallanne garuu Oromoof qabsoofna jedhanii kan yeroo hundumaa uummata Oromoo gidduutti afaan faajjii uumaa jiraniin waraanni bilisummaa Oromoo dhaabbata Facebook yookaanis immoo miidiyaa hawaasummaa guddicha addunyaa kana duratti maqaan isaa gurraache. Kan waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiru waa biraa. Waraana bilisummaa Oromoon wal qabsiisee wanti odeeffame yookaanis immoo dhaabbanni Facebook odeeffate immoo kabirooti. Egaa isa kana keessaa eenyutu harka qaba? Ifa mootummaa Bilxiginnaati. Mootummaan Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo haalaan ofirratti sodaachaa waan jiruuf akkasuma waraana TPLF humna ittisaa Tigraay TDF kan jedhu ofirratti sodaachaa waan jiruuf dhiyeenyuma kana paarlaamaa isaa irratti garee shoror keessaa jechuudhaan maqaa isaa gurraachessee yookaan farrajeeti jira. Yeroo kana taasisu sodaa humnoota kana lamaan irraa qaburraa dhaabate. Sodaa humnoonni kun lamaan walitti dhufuudhaan yookaanis immoo walta'iinsa uumuudhaan mootummaa Bilxiginnaa yookaan Abiyyi Ahmed diina waloo yookaan diina tokko waliin qabna jechuun irratti qabsaa'uu isaanii irraa kan ka'e sodaa qabuun garee shoror keessaa ta'uu isaanii labse. Malee waraanni bilisummaa Oromoos ta'e ammatti humni ittisaa Tigraay kan uummata isaaf qabsaa'aa jiru waraana shoror keessaa miti. Waraana mirga saba isaanii akkasuma bilisummaa dachii isaanii kabachiisuudhaaf qabsaa'aa jiran. Waloodhaan kan isaan walitti dhufanis yeroo ammaa humnoonni kun lamaan diina tokko qabu. Diinni isaan qabanis Bilxiginnaa ta'uudha. Egaa Abiyyi Ahmed karaa danda'een dhaabbata gurguddaa addunyaa akkasii kanatti dubbatee waliin haasa'ee maqaa gurraachessuu yookaan maqaa balleessuudhaaf ifaajaati kan inni jiru. Ifaaja isaa kanaanis dhaabbanni Facebook gartokkee dhaga'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo akka shoror keessaa ta'etti ilaaleeti jira. Sanaanis wal qabsiisee garee hamoo addunyaa jedhee maqaa laatiif.
waan nama qaanisu. Garee hamoo addunyaa jedhamanii yeroo har'aa kan waamamaa jiran kanneen akka Al-Shabaab, kanneen akka ISIS fi kanneen akka Boko Haram fa'i. Dhugaa dubbachuuf ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab waboo wajjin walitti fakkeeffamu. Dhugaan jara bira jiru akkuma jirutti ta'ee ija addunyaan ittiin jara kana beektu ummata shororkuu ajjeesuudhaaf badii garaagaraa biyyoota garaagaraa keessatti imalanii raawwachuu. Haa ta'uutii garuu waraanni bilisummaa Oromoo daangaa Oromiyaa ala ba'ee guyyaa tokko qabsoo taasisee hin beeku. Kan inni qabsaa'aa jiru dachii Oromiyaa irratti saba Oromoof. Kan inni qabsaa'aa jiru dhugaa irratti. Waraanni bilisummaa Oromoo hagaarraa ummata nagaa ajjeesee hin beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata nagaa tiksaa jira tumsaa jira. Saba Oromoos ta'e saba kan biraa. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a mataasaa daangaa irratti yeroo humnoonni hidhattoota Amaaraa Oromiyaa seenuudhaan ummata Oromoo qalaa jiran ummata Amaaraa tokko seenee ajjeesee hin beeku. Jaalmarroo Dirribaa hoogganaan waliigalaa Abaa Waboo yeroo darbee raadiyoo Arraat biyyaalessaa irratti ibsa laateen nuti saboota kaan hin tiksina malee hin ajjeesnu jedhee jira. Akkuma jedhe waraanni bilisummaa Oromoo kana kan inni raawwachaa jiru. Egaa Facebook ragaa maalirra dhaabatee qabatamaatti maal of harkaa qaba waraana bilisummaa Oromoo tarree ISIS faa kaa'e. Kun kanneen sirnoonni abbaa irree qabsoo dhugaaf qabsaa'amuu dura dhaabachuudhaaf maqaa gurraachessuuf taasisan qofa. Sanaan alatti ragaa adda biraa tokko dhaabbanni Facebook akka inni harkaa hin qabne Argaan Shinniigaa Tibbanaa 100% amanuudhaan jala muree dubbata. Fingalle halisa natin tolle farisa udani sagalee nuti leelisa kan arma muramne harka muraa goone afne nurraa deebiin qabu afal mannu meedafne. Na fingalle halisa natin tolle farisa udani sagalee nuti leelisa kan arma muramne harka muraa goone afne nurraa deebiin qabu afal mannu meedafne. Sanganga babaji silas maalif tola onisiamo kaposi isa gaafa dheeraa karrayyuu tuulola onisiamo kaposi ilmoo qaricha beedhaaf seenaa sibiilan badu onisiamo kaposi jabaanne jabeeffannaa leenca mooraadu onisiamo kaposi tulluuri dhibni nyaatee gubbaan dhaabbatanii onisiamo kaposi yoo gamtaan jiraatee diinaa sodaatanii onisiamo kaposi laga guddaa jehu waliin kaane mana baane karaatti wal galle irra kumaataane tabba guddaa bahu waliin kaane mana baane karaatti wal galle irra kumaataane. Madake madako timbar na dukuba keessa beeka tu beeka nama huba madanke madako timbar na dukuba keessa beeka tu beeka nama huba gejersa murani bosoke nabani wayo bosoke jabaatu fatani ofofe wamani laki ofofe gejersa murani bosoke nabani wayo bosoke jabaatu fatani ofofe wamani laki ofofe fingalle halisa natin tolle farisa udani sagalee nuti leelisa kan arma muramne harka muraa goone afne nurraa deebiin qabu afal mannu meedafne. Na fingalle halisa natin tolle farisa udani sagalee nuti leelisa
kan harma muramne harka muraa goone amne nurraa deebiin qabu afalman numee dafne Diritoo duudhaaf meekulli kiyya Anis yaakuu kakoo sirraana bubooda Nuti yoo altaane ni taana abbaa biyya Anis yaakuu kakoo sirraana bubooda Sirni du'een ka'u kuni waan hin taane Anis yaakuu kakoo sirraana bubooda Diina fuulaan bannu ofii faffacaane Anis yaakuu kakoo sirraana bubooda Anatu siif jala ati yaaduu qaba Anis yaakuu kakoo sirraana bubooda Abbaa feeteen diigduu caayalmaan Oromoo Anis yaakuu kakoo sirraana bubooda Laga guddaa ce'u waliin kaane mana baane karaatti wal gannee warra kumaa taane Tabba guddaa ba'u waliin kaane mana baane karaatti wal gannee warra kumaa taane Madaa kee madaa kootiin bar na dhukkuba keessa beekatu beekaa nama huba Madaan kee madaa kootiin bar na dhukkuba keessa beekatu beekaa nama huba Gejeersa muranii bosokkee naabanii wayyoo bosokkee Jabaatu fatanii ofoffee waamanii lakkii ofoffee Gejeersa muranii bosokkee naabanii wayyoo bosokkee Jabaatu fatanii ofoffee waamanii lakkii ofoffee Waraanni bilisummaa Oromoo waraana sabaaf qabsa. Oromoon bilisoome dachiin Oromiyaa wala boomtee arguutti kan kaayyeeffate kaayyoo isaa ganama handhuura godhatee kan deemaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo saba bal'aa keessaa kabe. Akkuma isaan jedhan galaana san keessaa kan ba'e waraanni bilisummaa Oromoo galaana ta'e addunyaarra faca'ee jiru kana keessaa akkamiin dhugaa waraana bilisummaa Oromoo dhaabbata idil addunyaa ta'an akkasuma dhaabbata gurguddaa akka kanaa nama hubachiisuuf dhabe. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kan qabsaa jiru bosona Oromiyaa keessatti, kattaa Oromiyaa, gaarreen Oromiyaatti. Malee biyya alaa keessatti qabsaatiin jiru. Daangaa Oromiyaa ala ba'ees dhukaasa tokko dhukaaseetiin beeku. Haa ta'uti kanneen waraana bilisummaa Oromoo tumsina akkasuma uummata Oromoof sagalee taane jechuudhaan yeroo hundumaa miidiyaa kanarra ba'anii dubbataati oolan. Aktiivistoonni Oromoo, rogeeyyiin Oromoo, hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo addunyaa kanarra faca'anii jiran dhugaa waraana bilisummaa Oromoo dhaabbata akka kanaa hubachiisuu akkamiin dadhaban. Hojii dippiloomaasii akka kanaa kan hin hojjenne Oromoof maal hojjetu? Oromoof isa kam qabsoon isaanii? Qabsoon nunaarra Oromoof qabsoofnu kallattii maraaniyyuu uummata sanas ta'e waraana Oromoof qabsaa'u kan tumsuu qabu yookaan kan deeggaruu qabu. San hin taane taanaan qabsoon Oromoof qabsoofnu isa gahe. Dhaabbanni gurguddaan addunyaa haga kan waraana bilisummaa Oromoo bifa kanaan yeroo beeku, yeroo dhaga'u Oromoonni maqaa aktiivistummaatiin, maqaa rogeeyyiitiin, maqaa hayyummaatiif kan kana fakkaataniin biyya alaa keessa faca'anii jiru maaltu nutti dhaga'ama? Hanqinni guddaan nu bira jiraachuu agarsiisa. Kanumarraa ka'e hanqinoonni baay'een illee jiraachuu xiinxaluu yookaanis immoo itti amananii lafa kaa'uun namanni. Qabsoon Oromoos waggoota dheeraadhaaf dugda duubatti kan goototamaa tureef kanaaf. Har'a TPLF turtii ji'oota 11 qofaa keessatti iyyee tokkummaadhaan sagalee isaa addunyaa dhageessifate. Addunyaan har'a waan TPLF malee dubbachaatiin jirtu. Oromoon garuu waggoota haga kanaaf qabsaa'ee haga irraa addunyaan sagalee tokko waa isaaf dhageesse akkasumas dhageessistee hin beektu.
kun salphina guddaa. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a uummata isaaf qabsaa'u jaarmiyaalee hamaa jalatti yookaanis immoo dhaaba hamaa jalatti yeroo farrajamu yookaan yeroo maqaa dhaamu yeroo maqaa gurraacha'u caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Haa ta'utii kun qabsoo Oromoo dugda duuba deebisa waa dugda duuba hin deebisu. Waraanni bilisummaa Oromoo feesbuukii irraa qabsaa'aa jiras miti siluma. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona Oromiyaa keessaa qabsaa'aa jira. Diina waliin kokkee udhee wal qabeeti jira. Diina galaafataa jira. Dachii Oromiyaa bilisa baasuufis socho'aati kan inni jiru. Haa ta'utii dippiloomaasiin gama hundumaan akkasuma gama hundumaan namni karaa danda'een qabsaa'uun waan barbaachisuuf gama sooshaal miidiyaatiin shoorri Oromoon taphate. Oromoon dhimmi kun isa laallatu shoorri inni taphate eessa jira kan jedhuuf baay'ee qaawwa guddaatu jira. Salphina guddaa. Har'a fuula feesbuukii irratti waboo ka jedhu OLF abaa'oo ka jedhu yoo dhoobame siistamiin battalatti dhoobbaa sana haqaa jira. Warri sirna finxaaleeyyii leellisan ilmaan Minilik ilmaan Amaaraa waan barbaadan jedhanii dhoobanii jibbiinsa meeqa dhoobanii jibbiinsa meeqa Oromoo irratti ololanii har'a feesbuuk dhoobbaa isaanii tokko haqaa jiru. Akkasuma kanneen biroon kanumaan wal fakkaata. Haa ta'utii Oromoon har'a jibbiinsa nama kamiyyuutu maqaan dhahe. Sochii waraana isaa dhoobuu qofaan postiin isaa yookaan dhoobbaan isaa feesbuuk irraa haqamaa jira. Feesbuuk har'a bakkoota baay'eetti Oromoon dhimma qabsoo isaati akka hin dubbanneef bilxiginnaa wal ta'ee afaan haguugee jira. Akka Oromoon waa'ee qabsoo isaa hin dubbannees taasisaa jira. Egaa kun akkamiin ta'e kan jennuuf feesbuuk hagas mara waan kumatamuu qaba. Feesbuuk waan itti himameef waan dhaga'e qofaa gar-tokkeen ilaalee murtii kenna. Haa ta'utii murtii kana shaarsisuudhaaf har'a miti. Kana dura feesbuuk irratti rakkoon garaagaraa uumamaa kan ture. Waan qabsoo Oromoon yeroo poosti godhu haqamaa kan inni ture kana duradha har'a miti. Haa ta'u yeruma sanaa qabee haga feesbuuk dhimma kana tokko lamaan kara BBC gadi baasutti namni dubbate yookaan namni giddu seentummaadhaan dhimma kana hubachiisuuf yaalii godhee jira. Oromoon maal ta'e eessa jira ka jedhu Argaan Shinniigaa tibbana gaafachuu barbaada. Oromoon kana irratti dammaquudha. Tokkummaan harka wal qabate. Aktiivistoonni Oromoo, rogeeyyiin Oromoo, hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo biyya alaaf keessa jiran harka wal qabachuun dhugaa Oromoof dhugaa waraana bilisummaa Oromoo. Akkasumas dhugaa qabsoo Oromoo dhaabbata gurguddaa akka kanaaf dhaabbilee idil addunyaa beeksisuun dirqama. Har'a dhaabbileen idil addunyaa gurguddoo ta'an Oromoon tokkummaadhaan dhimma isaanitti himataa hin jiruudha kan isaan jechaa jiran. Namni tokko dhufee waa tokko haasee yoo ba'e namni biraan immoo isa booddeen ol lixee waan isa faallessu dubbatee deemaa jira kan isaan jechaa jiran. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoon tokkummaa dhabuu tokkoomee qabsoo isaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisu dhabuu isaa kan agarsiisu. Kan dhaabbanni feesbuuk waraana bilisummaa Oromoo uggures kanumaaf. Qabsoon Oromoo irra sooshaal miidiyaa irratti hafuura akka hin baafanne kan ta'aa jiruufis kanumaaf. Qabsoon kallattii tokko qofaan geggeeffamu osoo hin taane kallattii maraan geggeeffamuun qabsoo walitti dhufanii wal tumsanii kaayyoo qabsoo sanaa tokkicha isa ta'e fiixaan baasu. Haa ta'utii garuu har'a kan mul'ataa jiru isa kana miti. Har'a Abiy Ahmed kana goosise mootummaa bilxiginnaatu kana goosise jennee dubbachuurra jennee haasa'uurra isa kana bira tarree dhaabbata feesbuuk dhugaa jiru hubachiisuudhaaf qabsaa'uun ka'uun dirqama. Kan darbe fafa guddaa. Utuu Oromoon hagi kun jiru waan waraana bilisummaa Oromoo akka kanaan addunyaan beekuun salphina guddaa. Haa ta'utii kan darbe dhiisne kan fuulduraatti tarkaanfachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo waraana saba isaaf qabsaa'u waraana kaayyoo qulqulluu kaayyoo dhugaa qabu waraana dhaabbilee hamoo akka ISIS Boko Haram fa'aa Al-Shabaab fa'aa waliin hin ramadamne ta'uu addunyaan akka beektuuf Oromoon arrarrafee jiru dammaqee
shoora olaanaa ba'achuu danda'utu irra jiraata. Egaa kanumaan wal qabsiisne gama hundumaan Oromoon qabsoo isaa kana finiinsuu qabsoo isaa kana irratti jabaachuu qaba. Dhaamsa Argaa Shinniigaa Tibbanaa. Sababni isaa Oromoon walii isaa malee qabsoo isaa qulqulluu malee nama kamiiniyyuu biyya kamiiniyyuu fira kamiiniyyuu waan hin qabne. Qofaa isaa jabaatee dhaabatee deemuu qofaanis hiika waan hin qabneef addunyaan Oromoo wajjin dippiloomaasii karaa hundaa akka uumtuuf hayyoonni Oromoo har'a qabsoo barbaachisu qabsaa'uu qabuun dhaamsa Argaa Shinniigaa Tibbanaati. Egaa Oromoon impaayera Itoophiyaa kana keessatti qabsoo itti jiru kana finiinse impaayera dhiiga ilmaan Oromoon ijaaramte kana kukkutee unkuteessee diige walqixxummaan sabaaf sablammootaa akka jiraatu Oromiyaan walaboomtee hiree ishee ofiin akka murteeffattuuf qabsoo isaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf sochii karaa hundumaa taasisuutu isarraa eegama. Egaa maa irratti Argaan Shinniigaa Tibbanaa Oromoon qabsoo karaa tokko qofaa geggeessuu hin qabu jedha. Oromoon kallattii maraan qabsaa'uu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee bosonaa yeroo qabsaa'u kanneen hidhannee bosona hin jirre immoo kallattii maraan haala itti waraana bilisummaa Oromoo tumsuu dandeenyuun qabsaa'uu danda'utu nurra jira. Sababni isaa Oromoon karaa nagaa qabsaa'ee bilisummaa isaa gonfachuu waan hin dandeenyeef. Kanas kanneen akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fa'aarraa barumsa guddaa argatee waan jiruuf. Qabsoo hidhannoo karaatti jabeessu irratti qabsoo hidhannoo karaatti tumsu irratti wal ta'ee wal ijaaree tokkummaadhaan gama dippiloomaasiitiin gama faayinaansiitiin gama waraanaatiin kallattii danda'een haala itti waraanni bilisummaa Oromoo jabaatu qofaa irratti hojjechuu danda'utu irra jira. Oromoon kana irratti yoo hojjenne Oromoon kana irratti yoo hin qabsoofne Oromoon kanaaf harka wal qabatee yoo hin kaane salphinni isaa garbummaan isaa jabaatee akka itti fufutti Argaan Shinniigaa Tibbanaa tilmaama. Golabbii irratti dhimmi Facebook waraana bilisummaa Oromoon wal qabsiisee maqaa gurraacha dhoobe kun Oromoof salphina. Oromoof salphina ta'uusaa Argaan Shinniigaa Tibbanaa golabbii irratti lafa kaa'uu barbaada. Salphina kana jalaa ba'uudhaaf hayyoonni aktiivistoonni beektonni fi rogeeyyiin Oromoo keessumaa biyya alaa keessa jiran tokkummaa uumuudhaan dhaabbata kana waliin dubbachuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo dabaan mootummaan bilxiginnaa gurraachesse kan irraa kaasuu qaba. Kun hagam taanetti Oromoof qabsaa'uun, Oromoof dubbachuun, Oromoof lallabuun keenya hiika akka hin qabnetti Argaan Shinniigaa Tibbanaa dubbachuu barbaada. Egaa Oromoon bakka jiru mara harka wal qabu jaarmiyaalee siyaasaa karaa nagaanis ta'e hidhannoon qabsaa'a. Tumsuudhaan kanneen diinummaadhaan haxxummaan maqaa isaa gurraachessuudhaan daldala siyaasaa irraa argachuuf socho'an kanneen ofii sabaaf sablammii impaayera biyyattii keessa jiru ajjeesaa duguugaa qaama biraatti haqatan yookaan qaama biraatti qabatan kanneen akka mootummaa fi yookaan waraana bilxiginnaa kana ifaa ifatti saaxiluudhaan badii isaanii saaxiluudhaan addunyaan akka beektu taasisne Oromoon bakka jiru taasise qabsoo Oromoo karaa qulqulluu bifa taliigame kallattii itti waraanni bilisummaa Oromoof akkasuma jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo garaagaraa qabatanii jiraniin akka fiixaan ba'uuf qaamni hundumtiyyuu bakka jiru Oromoo marti bakka jiru tumsa taasisuu qabaa jechuudhaan Argaan Shinniigaa Tibbanaa qophiisaa goolaba. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin ture Anooliifan Margaati. Ogeessi suur sagalee keenyaa Baayisaa Turaas na waliin ture. Qophii biraan deebinee haga wal arginutti nagaa keessan nu tura.